akkamittiin gurbaan dhaga'uu diddaa'e. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa. Akkinni waraana hin taane ka godhu waan baay'ee jira. Namni yoo waa gochuu dadhabe qabsoo kanatti gufuu ta'uu yoo baate qabsootti gufuu ta'uu dhabuuni akka nama rasaasa tokko gumaacheetti hin ilaala'ani. Kanaafiyyuu buusii miti dubbiin keenya, maallaqa funaanuu miti dubbiin keenya. Sirna ijaarrachuu feena. Kan boru hegeree Oromiyaa, ijoollee Oromoo, ijoollee keenyaaf biyya taatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kafuune akkam jirtu hordoftoota maatii chaanalii naatoo wallo jirtu. Bagarra deebiin gara chaanalii kanaa nagaan dhuftan isleen jecha. Egaa sooshaal miidiyaa kanarratti wanni deemaatee jiru jechuudha. Waan akkaan nama sodaachisu akkuma kun haasaa jaalmarroodhaa dhageessan kana jechuudha. Jaalmarroon akka inni jedhuu fi akki jechuudha nuti jedhaati jirru akkasummoo waraana bilisummaa Oromoo nama gargaaru fakkaatanii jechuudha keessan jechuudha uummata keenya gargar baasaatii jiran jechuudha. Warroonni kun illee ni jiran. Warroota kanaaf illee dhaamsa dhaameeti jira. Dhageeffadhu. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo amma wanni isiniin jedhu beektanii uummanni jechuudha. Laal waraana bilisummaa Oromoo waliin Taanzaaniyaatti araarama taa'uu jira mootummaan akkasummoo araarama taa'uutti jiran. Taa'uutti jiranii asin Oromiyaa keessatti jechuudha nami dhumaati jira. Guyyuura nami dhumaati jira. Nami dhumaati jira jechuudha. Achiin araara jedhanii asin immoo uummata keenyatti jechuudha waraana cimaa waraana hedduutu jechuudha itti geggeeffamaatee jira jechuudha. Uummanni keenya baay'ee takka dararamaatee jira jechuudha. Kanarratti immoo uummanni Oromoodha jechuudha kanarratti tokko ta'ee dura dhaabbatu qaba. Asin karaa tokkoon araara karaa tokkoon immoo lola hedduutu irratti banamee jira jechuudha. Kaleessaa fi hara torbaan kana keessa jechuudha. Gaafuma araara jedhamee itti argamu jechuudha. Lola hedduudha akka deemaatee jiru. Uummanni keenya baay'ee takka jechuudha dhumaatii jira. Wallaggaa keessatti jechuudha. Uummanni dhumaatii jira. Haleella dirooniitu jira. Laakiin jechuudha araarri kun osoo bu'ee jechuudha. Itoophiyaa tanaa miti. Itoophiyaa Oromiyaa qofa osoo hin taane Afrikaa hunda nagaa buusa jechuudha. Waraanni Itoophiyaa kun dhaabbatee osoo nageenyi dhaabbate jechuudha. Nageenyi dhugaadhaa sun osoo dhaabbate Itoophiyaa tana hunda hoo jechuudha. Afrikaa tana hunda jechuudha. Afrikaa tana hunda jechuudha. Nageenya jechuudha tokkoffaa dursuudha jechuudha. Oromoon nagaa buusee nagahaan taa'aan akkasuma nagahaan jechuudha. Nageenyi sun bu'ee mootummaan kun nageenya kana buuse jechuudha. Gaanfaa Afrikaatuuf jechuudha carraa guddaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne uummanni jechuudha haa ta'u malee baay'ee takka kan uummanni dhumaatee jiru. Sababa akkasuma araara jedhanii karaa tokkoon uummatatti kaanii uummata karaa tokko waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jidduutti humna baay'ee akka nama sodaachisuutti jechuudha. Itti ergameetti akkasuma uummanni illee ofirraa qolataa jiranii akkasuma haleella hedduu walirratti geggeessaatii jiran jechuudha. Akkuma argaa jirtan agarru kana jechuudha. Haleella hedduu walirratti geggeessaatii jiran jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya jechuudha maal godhuu qabna kanarratti uummanni keenya kanarratti maal godhuu qabna isin fakkaata. Kana dura dhaabbannee tokko taanee akkasuma ajandaalee intaane mataa dhahuu laal waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee gargaaruu jechuudha. Akka nama gargaaruutiin jechuudha. Akka nama gargaaruutiin keessa lixee jechuudha kan adda baasaatii jirantu jira. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kan daldalu jechuudha. Akkuma amma jaalmarroon dubbate kana jechuudha. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin namoota hedduutu daldaluutu jira. Maal isin jedhe beektan yoo dandeessanii jechuudha doolaara takka daladdanirraa baatiirraa ji'arraa haa ta'e jechuudha. Yoo nu gumaachitan karaa seera qabuun nu gumaachitan tole. Yoo immoo san ta'uu dhabe jechuudha adda nun baasinaa nun qoqqoodinaa gargaarsa keessanillee hin barbaannu akkasumatti zimjedhaa ta'a jedhe jechuudha. Akkasumatti zimjedhaa ta'a hin barbaannu gargaarsa keessanillee waa takkallee waan nu gootan jechuudha. Warroonni akkasiidhaa san hin barbaannu sanirraa of qusadha. Akkasummoo laal rakkoo nageenyi jechuudha waan har'aa fi borutti dhufu isinitti fakkaatina qawwee hiikkatuun hin jiru. Kan dhaggeeffadhaa Oromoo hundinuu keessan sheer godhime ka viidiyoo kana ilaalaa jirtu laayikii godhu hunduutu. Maal isin fakkaata nageenyi jechuudha akkanaan hin dhufu. Maaliif jennaan kan amata jaarraa 150 jechuudha amata jaarraa meeqa lakkoofsisituun akkanaan dhufa torbaan takkaan ji'a takkaan akkasuma immoo guyyaan takkaan dhufa hin dhufu jechuudha. Dhugaa walitti anis ni beeka atis ni beekta jechuudha. Nageenyi akkatti hin dhufu amata jechuudha rakkoo bara 150 oli jechuudha. Kana olituun jechuudha jaarraa meeqaatuun akkatti hin hiikkatu jechuudha. Kanaafuu tana dhaggeeffadhaa jeetii jira jechuudha. Tana beekaa jedheetii jira. Ammas immoo
Nageenyi yeroo dhufe hoo akka kamitti nageenya tahan kunis gaafii guddaadha jechuudha. Gaafii nuti illee gaafatu qabnu isaan illee nuuf deebisuu qaban jechuudha. Mootummaanis jechuudha yoo kana hiikkadhaa jechuun ta'e jechuudha. Meeshaa keessan lafa kaahaa. Akkuma duraanii san jechuudha. Yoo ka jedhuun ta'e jechuudha takka fudhatama hin qabu jechuudha. Maal jedhanii beektani meeshaa jechuudha ganaa hidhachiisaati jirra hidhachiisuu jirra. 1,500 fi 10,000 mihi jeelal. Waraanni bilisummaa Oromoo mileenaan je mileenaan kara deemtuu jechuudha kara deemtuu deebisuudhaaf bakka deebisuudhaaf ni jirra je sagalee isaadhaa kana jechuudha hunda isin dhageessisne malee waan nama ajaa'ibu jechuudha waan haamilee nama toru onnee nama kakaasu jechuudha. Kanaafuu jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa lafa kaahaa jettanii sharafa gurgura jettanii xiqqoo takka jechuudha sammuu keessa isin isheen hin jedhe jechuudha. Xiqqoo takka hin yaadinaa jechuudha. Maaliif jennaan meeshaa inkwaan lafa kaahuu dhiisi jechuudha. Meeshaa asarkabuu jechuudha. Meeshaa itti qaama mootummaatti kennuu dhiisi jechuudha. Mileenaan guyyuurraa hidhachiisaatti jirraa jedhe. Kun inni ta'u jechuudha gonkumaa jechuudha. Hordoftoota kiyya kabajamoo waan kanarratti jechuudha. Wanni kun waan akkaan nama ajaa'ibu Taanzaaniyaa jennee gurra qeessineechi jechuudha. Achi gara galleetii jirra jechuudha. Amma gara Taanzaaniyaa kana waan nuti dhufu rakkoo isaan wal rakkoo gurguddoo laal bara meeqa jaarraa meeqa hidhamtee walitti ogguramtee akka taa'uuti jirtu jechuudha. Walirratti jechuudha cabbaxamtee kan keessa shiidhaa isheenee namni hin laalin rakkoo saniituun bara achitti heekkataatii jira bara. Yoo heekkatu dhabillee waliin bu'anii wallaaluun jechuudha. Walii beekuun haga gaan walii beekuun bareedu jechuudha. Akkuma shanee guyyaa shanitti balleessina kan jedhanii bobbahanii Oromiyaa keessatti dhadhabasan jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Har'a shaneen sun eessa jira? Waraanni bilisummaa Oromoo sun waraana ABO jechuudha. Maal jedhani? Oromoon paartii hedduu yoo jaarrate nutis Oromoo isinis Oromoo paartii hedduu yoo jaarrate paartii saniin immoo daldale. Akkasuma paartii sanillee jechuudha guddifatee paartii saniin jechuudha beekamtii argatee Oromoof yoo hojjete bareedduudha barjeen jaalmarroon wallaahi baay'ee takka nama ajaa'iba. Laakiin maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maqaa ABO waboo jedhuun daldalee kun yakka jedhe jechuudha. Maqaa kanaan hin daldalin maqaa kana waa takka hin godhin gargaarsa hin barbaadin maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee gargaarsa waliif qabaatee jiru hedduutu jira biyya jirru kanaaf. Kanaafuu jechuudha waan kanarraa jechuudha nuti bilisa maqaa kanaan hin daldalin maqaa biraadhaa baafadhuuti jechuudha. Maqaa biraadhaa baafadhuuti kara feete jechuudha. Kara feetee daldalii akka feetetti daldalii beekamtii argadhu jechuudha. Egaa kanaafuu jechuudha kanarratti haasa saadhaa kana jechuudha hunda irratti haasa osoo hin taane jechuudha xiqqoo takka muraasarraa jechuudha. Wanni inni jedhe jechuudha waan akkaan nama ajaa'ibu ajandaa sooshaal miidiyaa ta'e jechuudha. Achiin bilbilaan haasa'e jechuudha. Gareerratti haasa'e achirratti jechuudha gargaarsoota warra gargaartota waraana bilisummaa Oromootiif jechuudha achirratti jechuudha. Akka godhuu qaban jechuudha. Akkasuma immoo maalummaa waraana bilisummaa Oromoo maalummaa ABO'dha. Kan ABO hin beekne bari jechuudha. Akkatti baramaa akkana jechuudha. Akkana jedheetii jechuudha itti hime jechuudha. Kanaaf jechuudha waan baay'ee takka nama ajaa'ibu akkasuma immoo hamilee namatti horuudha jechuudha. Kiyyaan kun wallaahi dhugaa takka jechuudha. Jechi isaadha boombii caala. Jechaan bichaa nama amansiisaa. Kanaaf jechuudha Oromoon nuti jechuudha irra baay'een keenya haa ta'u malee waraana bilisummaa Oromoo kanaan jechuudha kan baay'ee kanumaan jechuudha jireenya godhatanii kanumaan daldalaa jiran jechuudha hedduu isaaniitu jira jechuudha. Kanarraa of qusadhaa kan jedhee kan inni jedhe jechuudha. Kan inni ja'aatee jiru kanarraa of qusadhaa paartii feetan ijaarrattanii kutaa magaalaa keessa kutaatii paartii feetan jechuudha beekamtii argadhaatii as baha. Akkasuma immoo sanii yoo daldaltan akkasuma immoo yoo beekamtii argattanii ittiin hojjettanii uummata keessanii jechuudha ittiin hojjettan Oromoon paartii hedduu ijaarratuun bareedaadha jedhe jechuudha. Kanaafuu maqaa ABO wabootiin warroota deeggaran irratti cabsuu akkasuma immoo kan deeggaraa jiranillee viidiyoo kana namni dhageessan jechuudha kan deeggartaa jirtu kan waraana bilisummaa Oromootiin jechuudha kan maqaa sanii jechuudha waan hin taane dalagaatii jiran jechuudha. Kan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waan maqaa ABO'tiin waan hin taane dalagaatii jiran jechuudha irratti cabsaadha. Akkasuma immoo dhaabbadhu
sunillee jechuudha. Namoota hedduu jira wal kan wal beeknu nu bara yaa uummata keenya maqaa sanii jechuudha akka daldalaatti jiran jechuudha halkanii guyyaa jireenya godhatanii jechuudha sababii gargaarsa ABO wabootiin jechuudha. Kanaafuu sanarraa of haa qusannuu isinin jedha. Maalummaa immoo ABOdha sagalee sanarratti dhageeffattanii isin himeeti jira maalummaa ABO jedhu. ABO'n biyya jechuudha hiree murteeffannaa jechuudha biyya tana bulchuudha akkasuma immoo Oromiyaa tana bilisa baase jechuudha saniif jechuudha. Maalummaa isaadha jechuudha gadi fageenyaan dubbatee jira. Ni sinii gala jedhee abdii qaba. Kanaafuu jechuudha amma wanni deemaati jiru beektanii laal rakkoo bara meeqa hidhamtee walitti hidhamtee jirtu jechuudha. Rakkoo santuun hiikkatutti jira. Rakkoo hedduu halkanii guyyaa irratti dhumaa jiran laal ulfi ji'a sagalii asitti dhaabbatee xiyyiitiin kuffise kan itti wareegame xiqqaan itti wareegame guddaan itti wareegame kan dhiigni halkanii guyyaa lola'e kan gootni meeqa itti dhabnee itti bade itti du'e itti wareegame waan akkasiisanii bara kan dhufaatee jiru jechuudha. Rakkoo gurguddoodha jechuudha nageenyi sun dhufuudhaaf jechuudha ammallee jechuudha saniif immoo wareegama guddaa kafaluu barbaachisaa wareegama saniifillee jechuudha irra jabaannee yoo hojjenne galma geenya malee yoo wal qoqqoonnee yoo karaa hin taane wal oofne jechuudha ammallee karaa dheeraa nu fudhataa wareegama hedduu nu kafalchiisa ka jenne jedhe jechuudha jecha san keessatti jechuudha. Egaa kanaafuu jechuudha maal isiniin fakkaate waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n jechuudha bara hedduu lakkoofsiseetii jira. Akkasuma immoo gaaf duraa guyyaa 5 guyyaa meeqa keessatti ni balleessina maal jirutti turan jechuudha. Har'a jechuudha bakkuma tana dhufee mootummaan Ameerikaa jechuudha addunyaan beektee laal mootummooleen gurguddaan jechuudha suni beektee bakka tana dhufee Taanzaaniyaa dhaqee qaamaan achi dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudha ajajoonni gurguddoon achi dhaqanii achitti argamanii akkasuma immoo waan sanirratti hojjetuun araara akkamittiin biyya tana waliin jiraanna akkamittiin hiree murteeffannaa keenyaa arganna akkasuma immoo biyya tana akkamiin waliin jiraatu dandeenya waliin bushuu dandeenya jedhanii gaafii gurguddoo walitti dhiyeessan jechuudha. Saniif immoo laal har'a darajaa inni irra jiru jechuudha asirraan deemee guddatee bakka tana gahe jechuudha. Kan jechuudha ummanni kun akkanumaan ka jettannu illee dhaga'ee kiniinaa liqimsi dhugaan isinitti hima akkanumaan deemaa jiran kan jettan illee jechuudha. Maaliif jennaan gaafa duraarraa laymee amma laali darajaa isaan amma irra jiran addunyaan beektee addunyaan jidduu seentee jechuudha kan araara kanallee buusaatii jiran jechuudha. Addunyaan jidduu seentee araara kanallee buusaatii jiran. Ummanni kun jechuudha ummata safaataati miti Oromoodha Oromoon safaataa miti. Kan immoo Oromoo taateetuma kan immoo kanarratti irratti duulu barbaadullee ni jira dhagahee kiniinaa itti liqimsi. Haa ta'u malee jechuudha har'a darajaa kana gahuun waan guddaadha akka keeyyatti jechuudha. Guyyaa 5tti balleessana jedhanii irratti hojjetaatee turre jechuudha. Dadhabanii dhiisanii har'a karaa araaraatiin mootummaan jechuudha gurguddoo mootummaan biyya alaadhaa qaamii gurguddoon jechuudha dhufee isaan biratti argamee beekamtii gurguddaadha jechuudha kunumti jechuudha beekamtii guddaadha jechuudha kan isaan maaliif fitan akkanaaf fitan seete itti dudu'anii itti wareegamanii meeqatti laal itti cabanii lafee itti dhangalaasanii itti cabanii dhiiga itti dhangalaasanii akkanaan dhufe malee waan akkanaan dhufe isinitti fakkaatin hundinuu keessanuu jechuudha ka viidiyoo tana laalaa jirtanillee waan akkanaan dhufe isinitti fakkaatin akkana hin dhufne jechuudha. Beekamtii kana darajaa kana gahuun darajaa immoo araaraa kana gahuun jechuudha. Araaraa jedhanii akkasitti mootummaan yaamicha godhee jechuudha. Qaamni dhimmi ilaallatudha qaamotiin jechuudha biyya alaarraa adda addaa walitti dhufanii jechuudha waan kanarraa akkamittiin jechuudha hiree murteeffannaa keenya arganna jedhanii gaafii kanallee dhiyeessuun akkasuma walitti qabamanii wal bira dhufuun jechuudha. Ummanni keenya waan wareegama kafaleef waraanni bilisummaa Oromoo halkanii guyyaa beelahee osoo nyaata hin nyaanne jechuudha dheebatee jechuudha qorri ajjeesee kana keessatti dhumaatii jiran jechuudha. Kanaadhaafi waan isaan akkana godhaniifi malee waan ati sooshaal miidiyaa irra teessee iyyitee akkasuma immoo guruupiilee adda addaa ijaartee akkasuma immoo waan intaaneen itti daldalaatii jirtu sababii maqaa isaaniitiin jechuudha. Kanaafi miti waan isaan itti wareegamanii itti dhumaniifi akkasuma lafee itti cabsanii kanaadhaafi har'a jechuudha bakka tana isaanillee hin gaan jechuudha bakka araaraa tana jechuudha. Kanaaf jechuudha tan akkatti fudhadhu hundinuu keessanuu inni fudhatta giddi fudhatta. Egaa an kanuma isiniin jedha hordoftoota kee kabajamoo wanni deemaatee jiru jechuudha
furmaata argatuudhaaf jechuudha. Waan yeroo dheeraa deemee jechuudha. Deemee as ga'e jaarraa meeqa lakkoofsisanii saniif jechuudha. Ni eegna obsan eegna kan jechuudha irra gahamilleen viidiyoo tokko jechuudha kan isin biraan ga'u jiru ni agarta silaa. Kanaafuu waan irra gahame jechuudha kan isin biraan ga'u ta'a. Har'a haasaa Jalmaroo waliin dhaggeeffannee jirra. Jalmaroon haa jiraatuti. Oromoon bilisummaa jennaa tokkummaa jennaa biyya teenya mee biyya nagaa rabbi nuuf haa godhuuti. Akkasuma immoo wani beektanii wallaale nageenyi kun yoo bu'e jechuudha biyyi tun gonkumaa jechuudha. Inkaan Itoophiyaa dhiisii Oromiyaa dhiisii gaanfa Afrikaa tunilleen waan carraa guddaadha jechuudha. Kanaafuu nageenya barbaannaa qaamni fedhelleen jechuudha. Haa ta'u malee qaamni fedhelleen biyya bulchulleen jechuudha. Haadholiin Oromoo hin dhumini ilmaan Oromoo lafatti hin dhangala'inidha nuti ka jennu jechuudha. Kanaafuu inshaallah rabbiin nagaa haa godhuuti isiniin jedha. Ilaa ammaadha jechuudha. Turtaniif guddaa galatoomaa like share comment godhuudhaan jajjabeessaa annaa ta'uu wallooti bom nagaan jiraadha turtii gaarii.